Inni aansinee ilaallu development of research proposal. Akkamitti propozaala qopheessan? Propozaala yeroo qopheessan wanti inni of keessaa qabu kontentiin isaa tokko title of research mata duree keessan mata duree title keeti title qorannaa keeti. Lammaffaa irratti introduction isaa background information and statement of research problem. Dubbeen odeeffannoon qorannoo irra godhu deemtu kana dubbeen isaa maal fakkaata? Scientific justification for study jechuun qorannaan kanaan dura turte akkam akka ture odeeffannoo isaa. Literature review. Literature review ni qorannaa kanaan dura turte keessa deebi'anii ilaalu. Inni sadaffaadha objectiveidha. Research objectiveidha. Kaayyoo isaati. Hypothesis jechuudha. Research hypothesis objectiviin isaa maali wantoota jiru. Inni afuraffaadha conceptual frameworkidha. Conceptual framework jechuun daangaa keessatti hojjeta. Main conceptiin isaa maali? Inni shanaffaa methodologyidha. Mala qorannaa keetii sadi gosa kam fayyadamti? Study design kam? Inni ja'affaadha work planidha. Karoora hojiiti. Inni torbaffaadha referenceidha. Referencii kee. Inni xumura inni sagalaffaadha annexidha. Bakka irraa ragaa harkatan gara boodaarra isa kana tokko tokkoon ilaallame. Title of research yeroo jennu good title should be mata dureen gaariin shortii ta'uu qabdi. Mata dureen gabaabduu ta'uu qabdi. Accurate and concise. Ta dhugaa ta'uu qabdi. Ta ifa namaa baatu ta'uu qabdi. It should make central objective of study clear to reader. Hundeen qorannaa kanaa maali? Jiddugalli qorannaa kanaa ijoon maali waan jiru nama isiisan dubbisuuf ifa baasuu danda'uu qabdi. It is important to specify what population will be investigated, where it will be conducted. Akkasumas hawaasa kam keessatti hojjetamti. Eessa bakki isiin keessaa guuramti. Researchiin kun bakki isiin keessaa sassaabamti. Hawaasni isiin keessatti hojjetamti. Kan adda bahuu qabu. Analysis and the statements of problem. Waan jiru ilaalla. Analysis and the statement of problem ka jiru gamaaggamuudhaaf mata duree keessan hima rakkoodhaa keessanii gamaaggamu xiinxalu. The problem adequately analyzed to include all possible contributory factors from different sectors. Sirriitti wantoota sababa ta'uu danda'u hundi karaa garaagaraatiin rakkoon kee kun sirriitti xiinxalamee ni jira. Gaffageenyaan. Was it clearly stated? Gaafiin kee sun sirri lafa kaayamtee dura gaafiin ati deebisuu barbaaddu. This question should be clearly answered before trying to develop a research proposal. Osoo tiini propozaala qorannaa keetii kanan qopheessineen dura gaafiin kun sirriitti deebifamuu qabdi. Rakkoon kee kun sirriitti xiinxalamee jira. What is problem? Rakkoon sun maali? Wanni rakkoo ta'e. The gap between real and desired. Contradiction between principle and practice. Waan dhugaa tahee fi waan ni barbaadame. Waan lafarratti mul'atee fi waan silaanii taaja'amee yaadame. Jidduu maali banaan jirtu? Hanqinni jiru, gaappiin jirtu maali? Contradiction between principle and practice jechuun waldiddaan waliigaluu dhabuun wal faalleessuu
qajeelfamaa fi hojiidha. Akka silaatti hojjetamuu qabuu fi waan hojjetame san. Qajeelfamaa fi waan hojjetame san jidduu wal faalleessuun jirtu maali? Analyzing the problem yeroo ni rakkoo takka xiinxalan. Systemic analysis of problem completely jointly by. Guutumaa guututti rakkoon ati irra qorachuu deemtu sun yeroo ni xiinxalamee walitti qabamu. Researcher, health worker, manager and the community representatives. Very crucial step in designing research. Qorannaa researchii tokko gaggeessuu keessatti namni researchii san dalagu hojjettoonni fayyaadhaa, hooggantoonni akkasumas bakka bu'oonni hawaasa sanii sirriitti walitti dhufuudhaan xumuramuu qabu. Sababni isaa because it enables to bring together the knowledge of problem. Bakka takkatti hubannoo beekumsa rakkoo sanii bakka takka wal fidan. Clarify the problem and the possible factor that may be contributed to it. Rakkoo sanii sirriitti hubatanii wantoota sababa ta'uu jiru sababa ta'uu ni danda'a jaamu harka keessaa qaba jaamu sanillee adda baasanii facilitate decision making murteeffamtu irratti ni gargaaran. The focus and the scope of the research. Xiyyeeffannaan kana ta'uu qabaa, kanarratti xiyyeeffatamuu qabaa waan jiru. Point that need to be considered for justifying. Mirkaneeffachuudhaaf the selected research problem is akkaataan ittiin mirkaneeffatan karaan ittiin mirkaneeffachuu ni dandeenyu qabxiilee xiyyeeffannaa barbaaddu jira. The health problem selected to be studied. Rakkoon fayyaa ni qoratamuu qabdi jedhamee filatamtee karaan isiin ittiin mirkaneeffamtu being a current and existing problem which needs solution. Rakkoo amma jirtu rakkoo kanaan dur turtee furmaata barbaaddu sanii rakkoon dur. Being widely spread problem affecting target population. Rakkoo fayyaadhaa tani hawaasa bal'aa miidhu jirtu. Effect on the health service program. Akkasumas sagantaa tajaajila fayyaa kanarratti dhiibbaa rakkoon tun uumuu jirtu. Being a problem which concern planner, policy maker and the community at large. Rakkoon tuni rakkoo eenyuuti? Rakkoon tun rakkoo nama karoorseessaniiti. Kana warreen imaammata baaseeti moo rakkoo hawaasaati? Karaaleen ittiin mirkaneeffannu karaa kanaan. Health problemiin hoggaa filatamu karaan ittiin rakkoodha jennuun tokko rakkoon tun ta'amma jirtu. Kanaan dura turte ta'uu qabdi. Hawaasa bal'inaan tamiiti ta'uu qabdi. Akkasumas dhiibbaan isiin tajaajila fayyaa kanarratti godhu jirtu mul'achuu qaba, beekamuu qaba. Rakkoon tun rakkoo eenyu akka taate dhimma eenyuuti? Eegaa nama warreen karoorsuuti muka imaammata baasuuti muka hawaasaati. Why is it important to state problem? Maaliifi rakkoo teessan gabaabsuun rakkoo teessan ibsuun maaliif barbaachisa? Statement of problemiin jiraachuun himni rakkoo sanii jiraachuun maal si dandeessisa? Enable you systematically describe problem. Rakkoo kana malaan ibsuudhaaf. Think about its importance. Barbaachisummaa isaa itti yaaduudha. It is priority in country and in the local area. Akkasumas dursa isiisan sadarkaa isiin irra jirtu biyya keessatti sadarkaa naannawa saniitti barbaachisummaa isiisan beekuudhaaf hubachuudhaaf itti yaaduudhaaf si gargaarti. Point out why proposed research on problem should be undertaken. Maaliif qorannaa sanirratti godhamuu maaliif? Rakkoo sanirratti maaliif qorannaan hin godhamin waan jiru?
san si keessatti uuma. Rakkoon akkanaa eegee jiraatte maaliif qorannaan irra godhamuu dhabdi? Why proposed research on problem should be undertaken? Maali sababni kanarra godhamu? Kanaan dura rakkoon tun hin furamin. It is the foundation for development of research proposal. Statement of problem mata duree filachuun bu'uura propozaala qorannaa keetii qopheessuudhaati. Research objectivii kee meetodoloojii fayyadamtu work piraanii baajata si barbaachisu kaayyoon kiyya kanaa mala tooftaan inni fayyadamu kanaa karoorri dalagaa kiyyaa kanaa baajanii na barbaachisu kana jettee qopheeffachuudhaaf bu'uurri kee mata duree ati filatte sana. It is the rationale for research undertaking. Mala takka immoo karaa tooftaalee qorannaa godhamuu deemtu saniif karaa jalqabaati. What information should be included in the statement of problem? Yeroonii fi hima rakkoo sanii yeroo barreessinu yeroo ibsinu odeeffannoo akkamtu keessatti hammatamu statement of problem keessatti. Jalqaba background informationidha. Dubbeen odeeffannoo sanii odeeffannoo dudduuba sun hammatamuu qabu. Definition, prevalence, incidence rate of problem. Hiikaa rakkoo sanii akkasumas heddummina rakkoo sanii reetii rakkoo sanii himamuu qabdi. Akkasumas paragraafii tokko keeyyata tokko short description of important geographical, socio-economic characteristic of country. Ibsa gabaabaa waa'ee haala taa'umsa biyya sanii, hawaasa dinagdee biyya sanii ibsi gabaabaan ibsamuu qaba. Waa'ee hawaasa sanii. Background information concerning health status and health care in the country. Haala tajaajila fayyaadhaa biyya san keessatti akkamitti akka kennamu. Health statusiin haalli fayyaadhaa maal akka fakkaatu odeeffannoon ibsamuu qaba. Ensure that this information is directly relevant to problem studied. Garuu odeeffannoon ati ibsitu kuni kallattumaan rakkoo qoratamuu deemtu sanii wajji hidhata qabaachuu qaba. Inni lammaffaadhaa more detailed description of research problem. Ibsa gadi fagoodhaa kan rakkoo qorachuu deemtuu sani. Basic description of research problem. Ibsi bu'uura rakkoo qorachuu deemtuu suni what is the size, magnitude and the severity of problem, who is affected, where and the sense way. Ibsi bu'uuraa hangam takka rakkoon sun ciminni isaa hoo eenyuun miidhamuu jira eessatti yoomi hanga yoomiitti. Why the problem is important. Maali rakkoon tuni maaliif barbaachisaa taate. How the result will be useful to solve a problem. Bu'aan argamu rakkoo san furuudhaaf hangam takka barbaachisaadha. Description of important geographical country that affect the problem. Hawaasa bakka san keessa miidhamu jiru san taa'umsi lafa isaanii kan culturaliin aadaan isaanii, amantiin isaanii, economiin isaanii. Economic factor in the country that affect the problem. Kan rakkoo san hawaasa rakkoon sun keessa jirtu ibsi isaanii jiraachuu qabu. Taa'umsi lafa isaanii, aadaan, amantiin, haalli dinagdee isaanii. Population behavior related to the problem. Haala hawaasa bakka san jiraatu rakkoo sanii wajjin haala hawaasa sanii. Haala hawaasaa yeroo jennu wantoota garaagaraa fa'aa yoo fayyadaman haalli hawaasa sanii ibsama. Brief description of earlier study on the problem. Ibsa ifa ba'u. Ibsa gabaabaa kan qorannaalee kanaan dura rakkoo san irratti godhamee yoo jiraate. More detail will be given in review of literature. Garuu ibsi isa kana gafageenyaan literature review jalatti kan barraa'u. Service already offered to alleviate problem. Tajaajiloota kanaan dura kennamaa ture rakkoo san dhaamsuudhaaf rakkoo san fooyyessuudhaaf if applicable yookaan kanaan dura
tajaajilli kun kennamee jiraatu taate. Position of government on the issue. Mootummaan rakkoo sanii bakka akkam qaba? Bakki mootummaan rakkoo saniif qabu bakka tam. A description of types of information expected from project. Ibsa gosoota odeeffannoo projectii keessan irraa eegamu. How this information will be used. Akkamitti odeeffannoon sun ammaas itti fayyadamamee rakkoo san furuu danda'a. The discrepancy between what it is and what it should be. Maal tahuutu irra ture, maal tahee argama. Adda addummaan differensiin achi jidduu jirtu maali? Discussion of why this problem need to be researched. Akkasumas rakkoon tun maaliif qorannoon irra godhamuu barbaadde? Sababni isaa. A problem statement is nothing but problem statementiin kee yooniif wantoota asii gadii kan of keessaan qabaatiin humaatii miti. Conscious yoon tahin ka addaan namaa bahu. Precise sirritti beekamee well documented yoo sirritti galmaa'uu baate. Detailed description of nature haala uumama sanii, scope bal'ina rakkoo sanii, cause isaa, ka'umsa isaa, severity isaa, akkasumas dhiibbaa rakkoon sun fidu jirtu. To be addressed and the need for proposed project. Akkasumas barbaachisummaa rakkoon sun qorannaan irra godhamuu barbaachisummaa isii yoo ibse malee humaatii miti. Hiikaan qabu problem statementiin. Dirqama ka addaan namaa bahu ta'uu qaba, dhugaa tahuu qaba, sirri galmaa'uu qaba, gaffageenyaan ibsa barbaadamu guutuu qabaachuu qaba, ka'umsa waan sanii, cimina isaa, dhiibbaa rakkoon sun namarra geessisu jirtu. Rakkoo qorannaan tun furuu deemtu. Barbaachisummaa qorannaa kanaa yoo guutuu of keessaan qabaatiin problem statementiin humaatii miti. Logical sequencing yeroo problem statementii barreessan tartiibni nuti hordofu. Tartiiba kamiinii problem statementii galmeessina. Magnitude, frequency and distribution. Heddummina waan sanii, ulfaatina isii. Akkasumas faffaca'iinsa. Yeroo isin itti deddeebitu. Faffaca'iinsa waan sanii kana booda affected geographical area. Hawaasa biyya miidhamu jirtu. And the population group. Garee hawaasaa ta'an kanaan miidhamu jirtuu fi gender consideration saala waan kanaan miidhamu jiru. Probable cause of problem. Sababa rakkoo sanii kan itti haaja'amu. What is the current knowledge of problem and its cause? Hubannooleen rakkoon maanta jirtu irratti hubannoon amma jirtu maali? Ka'umsa isaatiif. Possible solutioniin furmaanni itti haaja'amu yaamii yaadamu kami? In what way solution to problem has been attempted? Karaa kamiini rakkoon tuni ni furamti jedhamee yaadama. Unanswered question. Gaafiin hin deebi'in kamtu jira? What remain to be answered? Maaltu osoo hin deebiin hafe? Tartiibni ati ittiin barreessitu isa kana. Inni itti aanu literature review dha.